Oduu gaddaa biyya Dubaay keessatti faaxee lama Maammaduuf jettee wal waraantee jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara channel Mahdi YouTube kana dhuftan hundi keessan channel kana subscribe like gochuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Akkuma beekamu gaa odeeffannoowwan haaraa wantoota isin bohaarsan isin bashannansiisan jennu qabanne yeroo hunda kan torbaaniin asirratti isiniif dhiyaannu jechuudha. Guyyaa har'aan tanaatis gaa akkuma beekamu oduu baay'ee gurraaf hin tolle tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Akkuma beekamu hiriyoonni shamarranii namni lama guyyaa har'aan tanaa hiriyaa isaanii yookiin ammoo friendii isaaniitiif ja'anii billaadhaan wal waraananii jiru. Akkuma beekamu gaa mucatti waraantees suuraa isirratti argitan tana ta waraanamte ammoo ta suuraa isirratti argitan tana mucaan ammoo jarri lamaan irratti wal waraante mucaanis suuraan isaa ka'asitti argitan kana jechuudha. Akkuma beekamu garuu wanti baay'ee nama gaddisiisu shamarran lamaan wal waraanan kun mucaan kun isaaniif jaarsaa miti jechuudha. Isaan lachuu kanumatti wal waraanan malee silaa takka jaartii isaa taatee nikaa irraa qabaatee tun ammoo dhuftee waraantee dhugaadha. Kanaaf sababa kanaaf waraantee jettaan garuu ammoo shamarran lachuu nikaa irraa hin qabu. Inni akkuma beekamu gaa odeeffannoon baay'een akka nu gahaa jirtutti yeroo baay'ee mucaa kanaaf jecha shamarran bakka sargiittis bakkuma wantoota adda addaattu isaaf jecha akka yeroo baay'ee wal tumanidha. Ergaa xiqqoo ammoo gamanumaan shamarraniif qaba. Dhiira nikaa sirraa hin qabneef jettee hiriyaa tantee ta wajjin nyaatte ta wajjin dhuyde billaa waraanuun isii baay'ee akkanatti ija hamtuun iyyuu ilaalin maaliif jennaan isiitu siif caala dhiirri arra si fakkaatee si wajjin nyaatee akkana si jechuu danda'a. Borus ammoo yoo hiriyaan tanteetunis waan san caalu yoo qabaate fakkeenyaaf dhiironni wantoonni isaan ittiin booji'aman baay'eetu jira. Birriis ta'uu danda'a wantoota adda addaa jechuudha. Hiriyaan tanteetun arra yoo tasi caaltee hojii bareedduu qabaattu yoo ta'e yoo tasi caaltee wantoota uffata bareedaa uffatu yoo tasi caaltee wantoota akkasii godhattu taate maaliif si dhiisee isii biratti deemuu danda'a jechuudha. Ati immoo hiriyaa kan kee sababa kanaaf jettee wal hin dhabiniini keessattuu shamarran yeroo baay'ee waa'ee dhiiraa kanarratti wanti isaan hojjetan waan baay'ee nama gaddisiisaati. Haga lubbuu ofiillee galaafachuutti deemanii jechuudha. Akkuma beekamu gaa ijoolleen kun lamaan hiriyaadha. Sabboontuun hundi keessanuu social media Facebook fi wantoota adda addaa irratti ni beeytanii. Akkasuma ammoo mucattiin tunis ijoollee Jimma Aggaarooti. Tun ammoo sabboontuu Illuuti. Mucaan ammoo ammoo durii bakki dhaloota isaa adda hin baane booda keessa ammoo yoo adda baafannu ta'e koomentii jala isiniif keenya jechuudha. Yeroo ammaan tana garuu ammoo hiriyoonni isaa lachuu akka jedhanitti kun egaa lafti yeroo Ramadaanaa kanatti silaa yeroo namni walloleeyyuu dhiifama wal gaafatutti shamarran wantoota akkana walirratti hojjechuun isaanii waan baay'ee nama gaddisiisaati. An akka nama tokkotti baay'ee natti dhagahame. Waan fedhes yoo ta'e hiriyaa ofirratti wantoota akkana hojjechuun dogongora gurguddaadha. Waan kana sani jedhamee ibsamuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif hiriyaa tanteetii boruu bakka gaarii waliin gahuu dandeessa. Dhiirri ammoo bakkuma waa hundi jijjiiramni jiru deema malee akkuma ati arra yaaddeef yookiin ammoo namni kun nama akkanaati waan akkana naaf godheetti yaadde kana siif hin ta'u. Maaliif jaarsa kan keetii miti nikaa irraa hin qabdu. Yoo nikaa irraa qabaatte yoo ilma irraa qabaattan isaaf jettee waan barbaadde godhuu hin dandeessa. Gamanumaan ammoo ijoolleen musliimaa amala akkanaa kana silaa dhiiftanii baay'ee natti tola. Akka amantaa keenyattis wanti kun nuuf hin hayyamu. Shamarran takka osoo nikaa hin hidhatin wajjin jiraachuu yeroo ammaan tanaa keessatti aadaa guddaa tahee jira. Akka waan bakka aaduma guddaa tahee itti fayyadamaa jiran namni keessattuu ijoolleen musliimaa biyyaa baatan shamarruma nikaa hin qabne takka wajjin akkuma barbaadan jiraachaa jirtu jechuudha. Amala faranjii fudhatanii kuni akka amantaa keenyattis baay'ee dogoggoraas haraama hojjechaa jirtan. Intala takka yoo jaallatte itti dhihaadhu nikaa hidhadhu wajjin akka barbaaddetti jiraadhu. Amala faranjii amala hin taane kana silaa dhiifnee baay'ee nutti tola. Kanaaf atis obboleettii qabda. Obboleettii tante ammoo yoo namni waan akkasirratti hojjete hin barbaaddu waan ta'eef jechuudha. Amaloota akkasii amaloota badaa kana wanta erga biyyaa baane dhaalle kana silaa dhiiftanii akka mataa keetti baay'ee natti tola. Intala takka erga jaallatte maaliif haguma barbaadde yoo waliin ka jiraattu taate nikaa hidhadhu karaa rabbiin halaal siif godheen
fayyadam. Yoo akkasan hin taane ta'e moo'atis addunyaa irrattis haraam hojjechaa jirta, akirattis haraam hojjechaa jirta. Yoo immoo haala kanaan wanta rabbiin beektu mee harkuma shamarraa kanatti yoo duute eessa galtaati? Boruu waan keessa jirtu of laali, of yaadadhu. Lafti ramadaana obboleettii keenya irratti waan badduu hin hojjetin. Yoo maaguma barbaadde bakka jaalaluma isii yoo hin qabaanne iyyuu isin si jaalannaan akka amantaa keenyattis yoo ta'e rabbiin haga afurii hayyama kanaaf jettee shamarra waliin hin fixini tajaalatte nikaa hidhadhu waliin jiraadhu kun akka dhaamsa kiyyaatti. Kanaaf ammoo isin ijoolleen shamarraatis wantoota akkanaatiif jettanii wal hin dhabinaa. Obboleettii tantee ta'yoo ati kararratti kufte kararraa si kaasuu dandeessu, ta'yoo ati waa taates dhaqqabuu dandeessu irratti wantoota akkanaa hin hojjetini. Wanti nama ajaa'ibu sabboontuu fi micattiin amma waraanamte tuni hiriyaa turan jechuudha. Akka odeeffannoon amma nu geessetti hiriyaa isii kana itti bilbilteetti yaamteeti jaalan kan wajji nyaatanii wajjin dhuganii achi booda waraante jaan akka odeeffannoon nu qaqqabeetti. Garuu ammoo wanti kun baay'ee tokko dogongora. Haguma fedhe yooma isiinuu dogongortee jiraatte wantoota akkanaa irratti hojjechuun qabdu ture. Micaa kana erga jaalatte ammoo micaa kana jaaladheera yookiin naa dhiisi yookiin maalinaaf godhi jettanii silaa ofii keessaniyyuu waliin mari'attanii wanti kun hundinuu isinirraa siin ga'u ture. Amma immoo micaa waraante tun yoo mucattiin ta waraanamte tun deemtee poolisitti himatte hagam takka keessattuu seerri biyya Dubaay hagam akka jabaatee ni beekna. Kana dhiisi namni kabalaadhaan warru kutee deemee himate haga gara dirhaama 5,000 kuma jaha adabama jaani tun ammoo kan cuubee waraanamte birrii meeqa akka adabamtu hidhaa waggaa meeqa akka adabamtu ammoo isinuu ni murteessitu. Kanaaf ammoo ijoolleen Dubaay keessa jirtanis ijoolleen tun akka gara seeraa hin deemne walitti yaama walitti araarsaadha. Hiriyoonni aga barbaadan yoo walitti bu'an deebi'anii walitti araaramuu danda'u. Kanaaf dhiiraaf jettanii ijoollee shamarranii wantoota akkanaa kan hin hojjetinaa. Yooma inni iyyuu kasin jaalannate ati arra hiriyaa kan kee waraante boruu eenyutu dhufe sitti dabala. Kanaaf lafti yeroon ammaan tanaa kanas deemaa jiru ji'a jaalatamaa ji'a kabajamaa ramadaanaati. Kanaaf hundi keessan yoo walitti balleessanis dhiifama osoo ramadaanin seeniin waliif godhaadha. Obboleettii kan kee yooma haga feete isin dogongorte yooma haga feete waan barbaade hojjete dhiiraaf jettee obboleettii kan keetti wantoota akkanaa hin hojjetin gonkumaa. Keessattuu ammoo dhiira jaarsa kan kee hin ta'in dhiira nikaasirraa hin qabne jettee lubbuu kan kee bilaashitti hin taphatiniin. Dhuguma jaalalti ni jirti, ilmi namaa hundi waluma jaalata, garuu daangaa qabaachuu qabda. Amantaa kan kee keessaa bahuu hin qabdu. Ijoolleen amantaa musliimaa hordoftan yeroo ammaan tana aadaa faranjii dhaalaa jirtu malee akkaataa quraanni keenya jedheen deemaa hin jirtan. Kanaaf of sirreessaa. Warri ijoollee wal lolte kan ijoolleen Dubaay keessa jirtanis walitti araarsaadha. Hundi keessa yaadni mataa kiyyaa kana kan fakkaata. Isinis yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.